Shadda sodaatan jenne tuuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa kafuuna jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Nagaa jirtu baga jiraattan isiniin jecha gaafa boqqoollaan kun gahee nu argisiisi waliin nyaannaa naan jettanii turtanii namoonni baay'een kinoo har'a boqqoollaan gahee jira har'a wajjin nyaanna jechuudha. Isinillee nu wajjin nyaattanii haga xumuraatitti hordofaa akkana fakkaata jechuudha kinoo amma gibbima keessaa murachuu hennaa. Kinoo aslala akkana fakkaata kinoo akkana gaheera hagana guddata jechuudha tokkochinuyyuu kinoo akkana jira gahee jira namoonni beektan hin beektaniifu namoonni hin beekne yeroo gahu akkana ol gaha kinoo mukuma isaa kanatuyyuu mukuma kanatuyyuu ol marga amma muunni kun tokkochi firee meeqa qaba asiin kun tokko lama sadii inni tokkochuu sadi qaba sadi keessaa kinoo kun gahee jira sirri gahee jira jechuudha kun illee gahuu ka'ee jira dhiyaate kun ammoo booda hin geenne jechuudha hinafaa kinoo asiini. Akkana fakkaata namoonni hin beekneef akkana jira jechuudha. Amma ammoo hin waddaalleen hin jira affeellaalleen hin jira. An ammoo har'a ka affeellaa isin mul'isa jechuudha. Wajjin affeellaa hin roobaa jira. Roobatu jira kinoo as gubbaayyuu argaa jirtanii fixeensa roobatu jira hin roobaa jira waan ta'eef sababa saniif qorra kanaaf jecha isa fayyadamuu barbaannee har'a wajjumaan murreeti walumaan nyaannaa. Isinillee haga xumuraatitti nu wajjin nyaadhaa isiniin jedha na hordofaati kinooti yeroo murru akkanuma irraa gadi murra kinooti jechuudha akkana jira kinoo akkana guddaadha maashaallah gurguddaadhaallee akkana jira jechuudha kinoo tokkocharraa baasee jira kaawwanillee akkanuma haaluma kanaan baasa jechuudha yeroo affeelullee isin mul'isa isinillee na hordofaa kinoo amma akkana irraa baasaa jirra kinoo fidee jira akkana irraa baafna jechuudha akkana irraa baafna jalqaba kana waan gaheef jecha sirritti illee waan jajjabaatii miti hedduu mi'aaya kaduraa kun baay'ee mi'aaya kagannaa haa ta'u malee sanyiin isaa filatamaadha sanyii bareeda taanaanii hin mi'aaya jechuudha kan mi'oofne illee hin jira inni kun garuu sanyii filannee facaafne waan ta'eef sirri mi'aaya amma sirri roobaa rawan nu bira waan ta'eef namatti tola yeroo roobaa kana waddaa ta'ee affeelli ta'ee akkaataa barbaadaniif fayyadamtanii jettan hedduu mi'aaya jechuudha baay'ee mi'aaya gabaa bituu irra mana ofiitti fayyadamu wayyaa gibbii ofii keessatti fayyadamu caalaa warroonni lafa hin qabne jettan lafa qofaa miti kan irra facaasanii sisteema baay'eedhaan haa fayyadamanii facaafachuu danda'anii nyaachuu danda'anii saaxinii akkuma saaxinii kana jechuudha muka bocanii muka bocame isaan isa san walitti dhahanii achi keessa ammoo sibiila yookiin waraqaa wayii kaayanii akka biyyee fi bishaan keessan gadi hin jiinetti biyyee itti haranii isa keessatti illee fayyadamuu hin danda'anii dirqama lafa bichaa qabaachuu miti kinoo akkana fakkaataa boqqoolloon keenya kinoo haga daarii irraa gahee jechuudha haga daarii irraa gahee maashaallah bareedaadha. Haga daarii gahee jechuudha gariin duwwaan isaa kunillee gimmaasha jidduu kun gimmaasha kun ammoo haga daarii gahee maashaallah namatti tola kichuudhaallee waan jabaatee miti kinooti akkana jira jechuudha akkana bareeda kinooti amma irraa yaasee jira kun firee isa meeqa firee hedduu jechuudha akkana irraa yaasee jira viidiyoon akka isinitti hin dheeranneef jecha bakkuma takka irraa yaasee isin mul'isa jechuudha kinoo akkana jira yeroo irraa yaasan fireen isaatu firee gurguddaa qaba firee babbareedaa qaba jechuudha akkana jira akkana jiru irraa yaasee jira kinoo maashaallah namatti tola akkanattu yoo ilaalan lubbuu namaa nyaadhu nama gooti kinoo akkana jira yeroo affeelamellee maashaallah bareedaadha affeelee isinitti mul'isa akkana jira jechuudha kinoo bareedaa akkanaati ibidda qabsiifadhee jira haga xumuraatitti isinillee na hordofa erga affeelee boodallee isinitti mul'isa akka affeelullee isinin mul'isa namoonni baay'een beekuu dandeettanii tokko ammoo waddaa malee affeellaa kana kan beekne illee baay'eetu jira ana ammoo isinin mul'isa isinillee haga xumuraatitti na hordofa baay'een isaa waan akkanaa kana qaba akkanaa kana ammoo cal'ifnee caafame isaa irraa murraa uummata akkayyuu hin ta'u hin nyaata jechuudha achirratti yookaan raammoo fa'aatu keessaa nyaata yookaan ammoo kun ammoo raammoollee hin qabu daa'imman turraa falaafala jechuudha caafii isaa kana amma irraa falaafalamte akkana jira jechuudha kinoo akkanatti caafin isaa kinoo haga caafii dirasii deemee guutee gahee jechuudha kun maashaallah haga kun amma caafii isaati haga caafillee guutee gahee jechuudha kenna kuni maashaallah jedhaati tokko akkana gaha tokko ammoo haga caafillee kan hin genne baay'eetu jira
kinoo amma hin dhiquu fi irraa miicuuf jechuudha. Irraa miicuuf deemaa jira. Yoo irraa dhiixan irra bareeda garuuyyuu qolli isaa waan irraa baheefillee homaa hin qabu garuuyyuu harka keessanii waan irraa baastaniif aguma isaan yoo bishaan irraa dhiixan bareeda. Irraa dhiquun baay'ee bareeda. Kinoo akkana irraa dhiqaara. Isin waan barbaadaniin fayyadamuu dandeettanii. An ammoo makarajii fayyadamaa jira. Kinooti makarajii fayyadamaa jira. Maaliif jennaaniin akka inni affanamee naa bilcheessuuf jechuudha. Saniif makarajii fayyadamaa. Isin ammoo waan barbaadaniin fayyadamuu dandeettanii. Ani garuuyyuu makarajii fayyadamaa jira. Kinooti akkana jechuudha. Sirriitti gaseensisneet akkana fayyadamuu qabna. Makarajiin guddaadha. Abbaa makarajii gurguddaa sanniini isayyuu guutee jira. Irra deebi'ee seeraan galcha jechuudha. Omata akka waa wanni nama gaafatu miti. Omaayyuu nama dhibullee akkana fayyadamuu dandeettani. Bishaan ittiin baay'isu maaliif inniyyuu kichuudha waan ta'eef maxxanima isaatiin itti qicee jechuudha. Ittiin baay'isu lafuma itti qicee irra kaa'adha. So indallee lafuma itti naqadhee irra kaa'adha. Bishaan ittiin baay'isu kichuu waan ta'eef jechuudha. Jookima kana tokko walakkaatti naqee jechuudha. Kinoo jookima kana walakkaadha. Jookii kana walakkaa bichaatti naayixanii inni waan kichuu ta'eef sunuu itti baay'ata. Kinooti. Kinooti soo giddallee kinooti ittiin baay'inee likkima kanatti jechuudha. Irra nas koona. Likkima itti nas koona. Kinooti ibidillee kinoo qabatee jira. Akkana qabatee jechuudha ibidillee. Qola isaa kana akkasitti gannu affanamuuf qola isaa kana jechuudha. Qoluma isaatiin akka hafuurri isaa oorgamuuf jechaadha. Qoluma isaa kanaan akka hafuurri isaa kinooti jechuudha. Akkana affanee jira. Akka qilleensa osoo hin seenin kinoo qilleensi boota takkaanuu hin jiru. Asiniin keessa gaseeniira. Qilleensi isaa akka sirri affanamuuf sirri affanee jira. Funyaan isaa kanallee kinoo kaartoonii nucuudhaan irra lolla'ee kaartooniin affanee jira. Isa kanallee irra dhiqee ka'ee ittiin affanee jira jechuudha. Akkana affanamee jira. Erga akkana affanamee yeroo isaanii akka waxxaramee bilchaatuuf jechuudha. Hafuurri osoo hin bahin jechuudha. Ergasii kurree akkana itti qadaanna jechuudha. Akkasii affannee booda kurree isaa kana itti qadaanna. Dadda sodaatan jenne intala miyyadhe waamii anu biddatti asii intala ta'a. Kinoo akkana fakkaata. Amma baafnee jira. Akkana fakkaata. Bilchaatee jira. Yoo bilchaate kinoo akkana jira. Baay'ee bareeda jechuudha. Sirri bilchaatee jira kinoo. Akkana bilchaatee jira. Baay'ee bilchaatee jira jechuudha kuni. Maashaallah akkana bilchaatee jira. Akkana fakkaata. Isinillee waan akkana hojjetachuu hin dandeettanii. Warroonni biyya alaa jirtan hawaa jirtaniif hojjumaa nyaannaa gadmuraatitti nu wajjin nyaadhaas ni jedha. Asumaan saskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Wantoota biraallee wanta gannaaf ta'u jechuudha. Qorra roobaa kanaaf ta'u wantoota ganna kana gaa wanta akka dinnichaa ta'e wanta isin barbaadan irraa akkasii hojjedhu yoo barbaadan koomentii irra barreessaa. Kanallee saskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Galatooma.